keessattuyyuu ijoollee lamaan ijoollee daa'imman bosona keessa fidanii fixansan kayoomillee madaa laphee keenyarratti ta'ee hafu kaakkanaa kana ummanni Oromoodha yookaan bakka tokko kaanee uf jiraachisu yookaan gabroomnee du'a ofirraa dhaabsisu kan malamaan tun eeggata Oromo waan biraan qabnu garuu har'a ijoollee lamaan san ijoollee daa'imman lamaan san ijoollee daa'imman hoggaa 16 umriin isiin tarrisan yoo isii ajjeesanii deemaa jedhanii ijoollee daa'imman fuudhanii ajjeesan akkasitti fuudhanii fixanii bobeessi hinduulee itti deebisi ajjeesi keessaa baasi bira gahii mataa isaa facaasi bira gahii ruhii isaa keessaa baasi ile hinjira yoo jedhu warri afaan Oromoo baratu mee Oromoo maal eeggattan Oromoo maaltu sin eeggata hayyoota Wallaggaa ummata keessan maa fixxani maaliif gabbaatanii ummata keessan hin dubbanne warri Wallaggaa kunniin maaliif gabbaatanii hin dubbanne namni isin iyyu yeroo mara Arsii fi Harargee bichaadha namni isin iyyu hin jiru yoo Harargee Harargeen isin iyyite malee isin gabbaatanii hin dubbattani maaliif fixxan ummata keessan ofii jiruu gaarii jiraata biyya Ameerikaa keessa jiraata ofii jiruu gaarii jiraata ijoollee keessan biyya Ameerikaatitti barsiifata har'a gabbaatanii har'a ijoollee daa'imman teessan yoo fixan daa'imman biyya isin dhalattan itti keessatti dhalattan keessatti yoo akkanatti ijoolleen daa'imman karaa dachaatu maal hayyoota Wallaggaa isin maaliif hayyoota maaliif waa Oromoo biraa gootaniif isin eegganu maqaa keessan nama akka Profeesar Iskeel Gabbisaadha nama akka Doktor Itti Aanaa Habteedha nama akka Doktor Heenok achirraa warri olaftanillee isin miliyaan warri biyya keessatti Abiyoot Kaasa'ee daggafee deemaa ni jiru isin dhugaa yoo dubban xiyyaara Abraariin ijoollee teessan har'a warri xiyyaara oofu ijoollee teessan warri ummata keessan jenosaayid irratti oofu keessan manguddoowwan teessan biyya alaa kanaa galte warri ummata ijaarsa akka leencoo lata akka dachiin didde ka rabbiin natti hin fidin dachiin rabbiin natti hin fidin jettee dachiin abaarte namni biraa isin fixaa jiru ofii wal fixaa jirtan ofii isin fixaa jira yoo Arsiin gabbaatee isin iyyitu yoo Harargeen gabbaatee isin iyyitu mee eenyu isin dubbataa jira warra Wallaggaa mee eenyutu dubbataa jira jarana doktoroonni Wallaggaa profeesoroonni Wallaggaa hayyoonni Wallaggaa itti nyaadhaa itti dhugaa Abiyoot Kaasa'eetii dalagan Abiyoot Kaasa'eetii dalagan malee har akkam isin quuqutti yoo ijoollee daa'imman fuudhanii yoo akka ijoollee teessaniitti ilaala an aleetii yanatti fakkaatti ijoolleen kalee galgala kaleessa akkasi fixan sun aleetii yanatti fakkaatti waan ofii dhala natti fakkaatti akka ofii dhaltanitti ilaala yaa ummata mujrima lammii teessaniin dubbanne diqqaa irraa guddaa warri Wallagga yaa ummata fakkeessitu yaa ummata alaabaa adda bilisummaa Oromoo bichaa baaftee uffatu yaa ummata faayidaan qabu yaa ummata sammuun qabu alaabaa adda bilisummaa Oromoo uffadhee fi yoo dhiigni Oromummaa wanti naquuquna keessan jiraatin faayidaan isin qabdan maali uffata adda bilisummaa Oromoo uffattanii faayidaan isin qabdan maali alaabaa adda bilisummaa Oromoo argisiiftanii faayidaan isin qabdan maali maal qaba maal naa godha carqii har'as ta'ee carqiin ruhii namaa naa caale dhalaan gayyaateet alaabaa adda bilisummaa Oromoo uffata adda bilisummaa Oromoo bossolti nurratti dhiigni ilmaan Wallaggaa lafatti jigaa jira dhiigni daa'imman Wallaggaa lafatti jigaa jira ilmaan Wallaggaa lafarraa dhumataa jirti dhiiga ilmaan Wallaggaa yoo ajjeeftan amaarri maal ta'e maal abbaa isii amaarri dhumatuu qaba amaarri barbadaa'uu qaba har'a aykuush miidiyaa irratti argitanii jirtan har'a labsiin ilmi Biraanuu Naggaa Fiqaaduu Tasammaa uummata Oromoo irratti labsee dalagaa jira akka gaarii baara goysuun dalagaa jira qurxummii fiduu fi baara goggoysuun akka gaariitti dalagaa jira maal nu eeyda maal nu gootan Arsiin isinii iyyiti Arsiin isinii iyyiti Harargeen isinii iyyiti namni isinii gabbayee dubbatu hin jiru namni biroo asuudha nama warra Wallaggaatti dubbatu Shawaa isinirraa dubbataa jira Shawaallee isinirraa dubbataa hin jirtu warri biyya alaallee namni dhugaa haqaatitti jala deema warri sooshaal miidiyaa kanarratti iftan laala
namni ummata wallaggaati dubbatu namni oromoo tana maraa iyyuu arsii fararge warri wallagga haganu isaanii gubanne biyya keessatti mootummaa kana wajjin ka hojjetu jara jaarsotiin dulloonni adda bilisummaa oromoo keessa turte warri ummata wallaggaa lafarraa dhabamsiisaa jiru warra isaaniiti namni yoo afaan baafatan oromoon dubbattu oromoon kutaa biraa dubbattu lammaa magarsaa akkana nu godhe lammaa magarsaa akkana nu godhe wallaahi kijibdan ummata keessan ka fitaa jiru isin lammaa magarsaa nama tokko muyni tokkichiin aara malee boba'u lammaa magarsaa isin yeroo mara gabbaataniitiin lammaa magarsaa tunu gurgurate oromoon jettee kijiba of keessaa gadi yaatu ani waan biraatillee nan gubu bar sa'aatii ilmaan oromoo dhumataa jiraattu dhalaan sooshaal miidiyaa irra gabbaatee suuraa ofii bossotaa oolte sa'aatii kanatti gabbaatanii suuraa keessan adda bilisummaa alaaba tishertii adda bilisummaa uffattanii tishertii nama jiru uffattaniiti asii yayyaatanii isin kana nutti argisiiftan nu garaan nu gubate nu hirriba dhabne ummata coraan walumaa galaan isin warri wallaggaa coraan qabda isin warri wallaggaa lafeen qabda isin warri wallaggaa foon baattanii deemtan malee lafeen isin jiru isin warri wallaggaa quuqama lammiin qabdan isin hin kijibina adda bilisummaa oromoo jettan adda bilisummaa oromoodha Tigraayii miti oromoon tun dachii Itoophiyaa jedhamu tana oromoo guutuutti fide adda bilisummaa oromoo tana guutuu bilisoomsee danda'a yoo lammiin gabbaate yoo ummanni biyya keessaa gabbahee adda bilisummaa oromoo wajjin hin dhaabbatin yoo adda bilisummaa oromoo akka jiruun oromiyaa tana keessa akka jiruun waraanni seenee harkaaf jawaantii ta'eetiin ummata oromootiin harka keessa wal naqatee hin jiraatin adda bilisummaa oromoo oromiyaa gana bal'atu tana bilisoomsee danda'a adda bilisummaa oromoo addatti adda bilisummaa oromoo miliyoona 50 adda bilisummaa oromoo 40 oromoo miliyoona 50 yoo ummanni wajjin dhaabatin yoo waree qaaquu barbaadan waraana adda bilisummaa oromoo kumattan waraanni adda bilisummaa oromoo miliyoona 50 akkamitti yoo sabni guutuu nagana ga'u kun ka'ee keessa isaan harka naqatanii akka ummata Tigraay isanitti yoo wajjin dhaabatin adda bilisummaa oromoo akkamitti ummata lammiyaa gana bal'atu biyyaa gana bal'atu gosaa gana bal'atu kana oromoo wanta jedhamu kana akkamitti bilisoomsa akkamitti miliyoona 50 miliyoona 70 adda bilisummaa oromoo 40 50 akkamitti bilisoomsa har'a yoo garana dhaggeeffadha ilmaan walloo isinillee dhaggeeffadha warra ruhiin qabu gaafa wallaggaan akkanitti barbadeessan eenyu akka dhufan beeka karrayyuun dhumataa jirti karrayyuu fixaa jira horii irraa oofataa jira ajjeesaa jira ibidda itti shidaa jira sanyii midhaan isaanii horruu isaanii gubaa jira har'a ilmaan wallaggaa lafarraa dhumataa jirti ilmaan karrayyuu dhumataa jirti warra walloo dhaggeeffadhaa isinillee warra walloo dhaggeeffadha ufiin dubbattan isin ufii baataniin dubbattan sa'aatii kanatti dhaggeeffadhaa ijoollee walloo hadiisa sheekotaa dhaga'uun barbaadu hadiisni sheekonni natti himtu dhaga'uun barbaadu sa'aatii kanatti waan lammiin tiyya keessa jirtu yoo biyya qabaadhe waan naa gorsa dhagaa akkanattuu hin beeka har'a wallagga daarii amaaraa jirti dhumataa jirti wallo daarii amaaraa jirti maaltu si eeggata maaltu si waraanni shiftaan amaaraa ka wallaggaan fixaa jiru kun warra asaaminoo xiggee ijaaree walloon harkatti maranna walloon arraabnee lindhaan jedhe warra santu har'a ummata wallaggaa duguggaa sanyii irra raawwataa jira warra santu fixaa jira warri afaan oromoo dubbatan daa'imman kaleessaa fuudhanii haxxee gammoojjii keessa fidanii anaa nyaatu luka qullaa anaa nyaatu waan deemaniif hin beektu kana argitanii warri cal'iftanii laftan haftan kana argitanii warri cal'iftanii ummata oromoo irratti ilaaltan oromoo maal akka isin eeggatu tokkoon keessa wanni wallaggaan gahe wanti arsii hanqatuuf hin jiru wanti wallaggaan gahe wanti harargee hanqatuuf hin jiru wanti wallaggaan gahe wanti shawaa hanqatuuf hin jiru ufitti hima hayyoota warri ufiin jettan warri biyya keessa biyya gurgurate leencoo namticha akka leencoo baatii leencoo lata ajaarsa dullacha qabriin rabbi dachiin rabbi abaartee rabbi yaa rabbi natti fidin namicha kana jettee rabbiin kadhatti bar dachiin namicha badaa kana namicha summii hoggaa meeqa ilmaan oromoo fixe kana fixe har'a warri ummata wallaggaa lafarraa dhabama godhaa jiru amba biraan kumatina isin keessa haga alaa keessa manguddoowwan keessan silxaana adda bilisummaa oromoo keessatti dhabneef
gabbaya ummata wallaggaa irratti waraana bane. Hayyoonni Oromooti jedhanii hayyoota doktoroota nu hin qabna jenneetiin nama keessatti lakkoom gabbaatiin. Lasagaa bitadhaati afaan keessan lasagadha. Afaan keessan lasagadha ummata wallaggaa irra homaan qabdan. Ummata wallaggaa irra homaan qabdan rakkoo qabdan immoo ummatatti hima. Rakkoo isin qabdanii diqqaa haga guddaa irra diqqaa guddaa dhalaa wallaggaa anatu isinitti maa dhaggeeffadha. Asirratti uffata adda bilisummaa Oromoo yookaan alaabaa adda bilisummaa Oromoo poosti godhuun faayidaan qabu. Lammii teessanii yoo gabbaatanii sagalee hin ta'in namni alaabaa adda bilisummaa Oromoo jibbe hin jiru. Namni alaabaa adda bilisummaa Oromoo jibbuuf afaan qabatee taa'u hin jiru. Quuqaman nama of argisiisuun quuqama namni hin ta'u uffata adda bilisummaa Oromoo uffatanii of argisiisuun faayidaa takka illee hin qabu. Sa'atii kanatti as yayyaatanii suuraa postotaa ooltan yoo ilmi nama yoo obboleeyyan keessan dhumattu tokkoon keessan irraa gabbayan dubbatu lafti eenyuun badde hayyoota wallaggaatiin badde beeka aga wallaalaa isiniin badde isin ummata keessan fixaa jira isin ummata keessan dhabamsiisaa jira. Har'a Amaarri yoo duute gumaa yoon baafatin namni gadoon qabanne namni gadoo qabatee hin dandeenye gadoo baafatuu hin danda'u. Namni gadoo gara qabatee hin dandeenye gadoo baafatuu takka waan qoshaashaa kottee kiyya jala baafatuu hin danda'u. Isin gurraa bichaadha. Isin agaree bichaadha. Isin afaan bichaadha. Taasisanii achi uffata adda bilisummaa Oromoo uffatu. Uffata gootaa suuraa gootaa maxxanfatu. Suuraa abbaa fedhee sa'atii kanatti maxxanfattanii warra as yayyaatanii nutti argisiiftan. Faayidaa takka hin qabu. Ani gaafa Oromoon qabsoo keessaa ala galtee sooshaal miidiyaa kanarraa sirbatti dhalaan dachaatee dhiirri sirbatti dachee gaafa san Oromoo tanarraa bahe. Garuu waan garaa kiyya keessa jiru yoomillee dubbatu hin dhiisu. Waan garaa kiyya keessa jiru yoomiyyuu waan lammii kiyyaa dubbatu hin dhiisu garuu hin kiyyana keessa jirtu. Garuu Oromoon guutuun wallagga akka eenyu dhabamaa jirtu beeka. Wallagga hayyoonni isaaniillee profeesoroonni isaaniillee akkuma leencoo baatii akkuma diimaa nagaa'u akkuma jinni maarree kanneen akkuma galaasaa dilboo fa'a warra abiyoot kaasayeetii hojjetu. Profeesor Iskeer Gabbisaatillee abiyoot kaasayeetii hojjetta. Itti aanaa haftee atillee afaaniini malee abiyoot kaasayeetii hojjetta. Doktor Heenok Gabbisaa atillee abiyoot kaasayeetii hojjetta. Har'a bar eenyutu xiyyaaraa eenyutu oofaa jira. Eenyutu abiyoot kaasayee eenyutu utubee deemanii jira. Eenyutu xiyyaaraa oofaniin waraana Tigraayitii meeshaa fe'eeti biyya lafarraa dhabamsiisaa jira. Isinitti himtu bar Oromoon tun shaffaaxa deddeemti bar isinitti himuun barbaachisaadha. Isinitti himuun barbaachisa. Sheer godhaa warra as keessa jirtan kun sheer godhaa warri wallaggaa xiqqaa haga guddaa dhaggeeffatu. Warri Suudii kana keessa jiru warri biyya alaa keessa jirullee haa dhaggeeffatu. Oromoon cinaa deddeemti bar itti himuu sodaatti. Maal taayoo itti mala? Doktoroonni kenna akkuma kiyya warra ija bishaaniiti. Wayi rabbii ija biddaa ta'ee walirraa saayidhee itti himuun barbaachisaadha. Isinillee nama akka kiyyaa anillee nama isinillee nama waan biyyooti miti ka Oromoon isin sodaattee kana jettee isinitti himuu diddu yoo lammiin teessan dhumattu eenyu namni akka wallaggaa dhumataa jiru. Yoo gaffuutanii jettan Oromoon odoo gaafa akkasii taane jetti. Wanni isin beeytan beera alaabaa adda bilisummaa Oromoo uffattee asirraa iyyitu. Sanfaarsuudha warri isin wanni isin beeytan kulliin Oromoo kanuma. Nama keessattuuyyuu biyya alaa keessa taa'ee biyya guddatte keessa taa'ee fakkoru. Maal alaabaa Oromoo uffataa miti. Maaliif alaabaa Oromoo ministirii ijaa godhatee gadi hin baane? Yexifir qoshashaan maal qotraachuu mini? Maal godhan? Biyya keessa jiraatanii hin lolan faayidaan qaban maal godhan? Uffanni adda bilisummaa Oromoo ufiin takanaan dabee akka janaazaatitti asirra dhaabataanii oolee maal na fayyada? Yoo quuqamni na keessa hin jiraatin, yoo daa'imni kun maa du'e jedhanii dubbatin, yoo gumaan baafatin. Tana dura gaafa Amaarri gaafa abiyoot kaasayeedha. Doozariidhaan nama 200 bakka takkatti ajjeese awwaalsisiise. Abbaa tokko jalaa nama meeqaan dhumate? Nama 5 dhabde nama 5 moo meeqa dhabe abbaan tokkichi kaleessa maal jedhaa jira? Abbaan tokkichi maatiin tokkichi nama 13 dhume jedhaa jira.
ككنا جالن جرو جنوسايدين بران جرو ها ككنا جالن جرو وران رواندا ككنا جالن جرو أماري جوما بافتنا أورمو جوما قدي بافتنا أورمو ماجت ونت أكانيتني أمتا ولقا أتي كيستنا ما نقافت أنيف ها أمني ولقا كأيه ها أورمو تنكاتي أمتا أمارا كيسان كيس جرو في الطوف كان أقول أني جدا ها جدني ها أمتو مال روحي أمارا ربك لكيت روحي انتيا رقاء الراباتي رقاء الراباتي أنا والله بالله قياتك كنت نمني أمار اللي هارمو جرين بيكو قارو قما إجولي ولقا تكاليسا كست في تنقل في تنيسا بافتو قباتا أورمو جال مرو قما لمي تيتي بافت ستو بصورة كيس جرا ورّي على كيسان إيجاتي ورّي على واتك واسي قرومتي قباني سقلي سنينتا إسان كيرا ديمت ميديا ماري ونما ما ميديا مرت مريم ما إسين قرقلا غنما قوتن ميديا رت مال فرماتا تقويون في دي قباتني يون دبتت على ولقا بيالان جرتو سود عربياتنا تقوت إسي تكتي قباتي ويو أدبتا كيسان الدبلي سمما أورمو غرغار أجر تجد الدبلي سمما أورمو إنو اللي غرغار أجر كيجيبا كلام فادي هر اجولي تيسان غوراني فتا هر اجولي تيسان دائمن امتا كيستوان كبكا توكوتي رشانن جدان سن كبكا توكوتي فتان جدان سن هن ارجل فيديو اسان ارجل كيستوان كاغانا مكومانا ماغا إباج على غراكي يانا غوبير ريبانا اوكي اجولي كاليسا فتان اجولي ilmaan amaaraa ta afaan oromoo barattee ta oromoo jettuun ana caala beekti amaarri oromiyaa keessatti ana caala beekti oromiyaa keessatti amaarri afaan amaaraa har'a abiyoot kaasa'ee waraana addaa ijaarate rukuti ajjees keessaa baase maaloo Tigraay irratti kanaa miti gadeemaa ture hin ajjeefne ajjees achi ajjeesanii ka'anii ijoollee daa'imman fixanii ka'anii badiin ijoolleen sun qabdu maali maal oromoo badiin daa'imman sun qabdu maali rakkoon daa'imman sanii wanjalli daa'imman sun hojjattee daa'imman san fixan maali badiin isiin qabdu maali oromoo yookaan gabroomaati ruuhii ummata keenya barara yookaan gabbaati gamtaan dhaabbadhaati ummata amaaraa ka killilii biraa keessaa ba'ee oromiyaa keessa seene kana gamtaadhaan afoo dhaabbadhaati ofirraa dhoogga Shimallis Abdiisaadha ummanni oromoo ka ati fixaa jirtu kun ummanni oromoo ka takkana dhabamaa jirtu kun dhabamsiisaa jirtu kun dhumeetilleen saabatu warroonni dheengadda abiyoot kaasa'eeti gaafa Shimallis Abdiisaa silxaana irratti deebi'u akkasii harka dhooftaniif suni achi keessa ciisaa bar wallagga achi keessa jiraa bar wallagga achi keessa jirani wanti oromoo amma namni yoo afaan dubbatu abiyoot kaasa'ee namni qabee deemuun shawaa arsiidha jedhan shawaa arsiidhum fuudha arsii achi keessa jirtu arsiisamtu achi keessa jira waan hin beeyne baxarraqina arsii achi keessaan qabnu durallee namni nu qabnu namaa galakkoofsaati arsiin achi keessa jirtu hin jirtu arsii yoo waraana keessa jiraatte malee warra silxaana gurguddaa ol aanaa kana keessa wanti jiru hin jiru arsii achi keessa jiraatte arsiitu abiyoot kaasa'ee daggafaa odoon ta'an namni abiyoot kaasa'ee akkana qabee akka killeetitti akka hin cabne deemaa jiru mata dureedhaan ilmaan shawaati itti aansa ilmaan wallaggaati maal kana maal jarra fuudhaati walitti hima arsiitu xiyyaaraa oofeetiin meeshaa olii gadi fe'a meeshaa Tigraay hin fixu ilmaan wallaggaati walitti himuun barbaachisa gorsa abiyyi ta'e ka achi tattaa'aatiin hin jiru ka oromoo wallaggaa irratti jenoosaayidii labsaa jiru leencolata arsiidha diimaa naga'u arsiidha galaasaa dilboo arsiidha arsiin odoon taane namni ummata fixaa jiru ummata dhabama godhaa jiru goobantoota shawaatiif goobantoota wallaggaati warri miizana keessa wal beeytan likkii keessa waan wal beeytaniif waan quuqama lammii tokkoon keessan mee wallaggaa mee nama gabbayee ummata wallaggaa kana quuqamee dubbatu sooshaal miidiyaa kana ani yoo maxxaqa seenullee telefoonni kiyya jalaa nafu sooshaal miidiyaa kana jala irra deemee mee warruma wallaggaa ummata wallaggaa kanaa dubbatuudha yeroo mara inuma hordofa isaan ka beekan miidiyaa shabboor feesbuuk shabboor dhaqanii achitti hin qaaqan miidiyaa biraa irratti hin qaaqan waan ofii poost isaan godhan waan isaan ummata ofiitti quuqamanii gabbanii feesbuuk ofii irratti dhiibbaa godhan warra wallaggaa dhalaa irraa haga dhiiraa waan argin qabu garuu
ummata keessan hin fixina ummata keessan namni fixaa jiru isin namni fixaa jiru illihii keessan gabbaatan waan Tigraayin ta addunyaan dhageetteef addunyaan isii beeyteef waan Tigraay haasoytan balaa ummata kanatti ka fide isin balaa ummata ka fide kan isin ummata kanatti ka fide isin hayyoota Wallagga gabbaatan Tigraay irratti deemtanii dubbattan dhuunfaa keessanitti dhiibbaa tokkoon goota dhuunfaa keessanitti ummatan dammaysitan isin tufixe warra Wallagga isin tufixe duguuggaa sanyii namni irratti raawwate isin malee waan nama biraan qabdu namni gabbaa'ee ummata Wallaggaati dubbatu nam tokko hin jiru warra Wallaggaa tayaa mee warri Shawaa qoftee maaltu gabbaa'ee isin quuqamee isin dubbataa jira yoo abarreessan malee yoo abbaan birmate yoo abbaan iyyate ollaan namaa birmata jette Oromoon yoo isin iyyaat ibiddillee bakka itti aane guba ibiddillee bakka namatti aane guba yoo nu gubannu kana isin akkamittiin gubanne maali isin yoo nu aarru kana isin akkamittiin aarre yoo nu boonnu kana isin akkamittiin boonne garaan keessan akkamittiin boonne iji keessan akkamittiin boonne onneen keessan akkamittiin maduuf ma akkamittiin maduuf akkamitti calliftaniituma akkamitti calliftanii miidiyaa hambaa irra deddeebuuf waa takka isin abiyoot kaasaa'eetii hojjettan isin abiyoot kaasaa'eetii hojjettan garaa keessan dho'ifattanii maaliif jennaan guutuun keessan manguddoo irraa haga shabaaba warri abiyoot kaasaa'ee jalatti jiru keessan warri xiyyaaraan meeshaa waraanaa fe'ee Tigraayin barbadeessaa jirullee keessan maali yoo isinitti mammaalta wanni na gootan hin jiru wanni naa gootanis hin jiru kalaas nu nama maraayyuun dubban Oromoo maraayyuun dhukkubsan Oromoo maraayyuun quuqam ummata kana dhalaan isaanii gabbaatee waan ummata Oromoon dubbattu waa duraan xiyyaa turtellee silxaana dhabeef gabbaatee Oromoo irratti duulti kana gantummaan kana caala hin jiru guddaa keessanii aga diqqaa gantuudha isin maafi faayidaa takka faayidaan qabdan har'a eenyutuyyuu ummata karrayyuu akkana dhumataa jiru eenyu gabbaa'ee irraa dubbataa jiru Oromoo Shawaan irraa dubbataa jirti maal gootii dubbatti ndee goobantoonni isaanii akka gaariitti silxaanni kennamee fi akka gaarii silxaana irra jijjiranii yoo achi kan ilma guraagee fidanii ilma kenna jedhaniini obboleessa Biraanuu Naggaa fiqaaduu tasammaa ilma Biraanuu Naggaadha Oromoo jedhanii ilmaan mushakkala ilmaan Oromiyaa keessatti guddatte ilmaan faayidaan qabne garuu rabbiin irraa isin gaafatuuf ta'a maal odoo rabbitti amantanii maal odoo rabbitti amantanii gabbaatanii quuqama lammii teessanii dubbattan itti jaalattan ummanni Wallaggaa akka dhabamu mungkin soddaa ta'uun hin mala akkuma abiyoot kaasa'ee soddaa qabaatuun hin mala rakkoo guddaa hagana hin jenne qabdan warri niitii Amaaraa uf jalaa qabu Oromoo quuqaman qabu itti nyaadhaa itti dhuga warri niitii Minilikii uf jalaa qabu intala Minilikii uf jalaa qabu Oromoo quuqaman qabu namni lammii ufiitii quuqamu yoo haati manaa sabboonummaa qabaatee Oromoo qulqulluu taate haati manaatiif abbaan manaallee lammii ufiitii quuqamu yoo niitiin teessan Amaara taate garaan qotiyyoodhaa ciisuu garaa qotiyyoo dhaabbatuu qabaa isin marti keessanuu garaa abiyoot kaasa'ee qabdan maaliif niitii teessattu isin marra warri niitiin farra marraatu faayidaan qabu kamuma abbama feete ta'e Oromiyaa tana guutuu keessa ta'e Arsii taata Islaama taata Kiristaana taata warri niitii sagadu faayidaan qabdan marti keessa warri niitii teessanii gombifamtan gadi kanatuyyuu bilisummaa nu dhoogge kanatuyyuu nu sakaale yoo galgala inni waa fooyyesse isin yoo inni guyyaa waa fooyyesse isin halkan harkaa hiite bakka guduunfatee bakka qabatee deemuun hin qabu guutuun keessa mushakkala guutuun keessa yoo abbaan Oromoo taatanaatti teessan Amaara namni haadha Amaaraallee bar hin quuqamaa bar namni haadha Amaaraallee ka Oromoo gosa abbaa ofiiti akka madaa'u baay'eetu jira bar manni Wallaggaa ficcisiiftanis ittis jaalattan rabbi qaba ani garaa kiyya kana gubate ka odoo rafin bule wallaahi billa odoo garaan akkasin na gubatu odoo ijoollee tana garaan na dadhabe viidiyoo isaanii ilaaluu dadhabee suuraa isaanii ilaala viidiyoo isaanii san garaan na dadhabee irra tare suuraa ijoollee tana ilaalaa garaan na gubate daa'imman umriin isii waggaa 16 bay as jala ati bay isin ummata faayidaan qabne bay as jala faayidaan eessaruu hin namaa waa isinitti dhagaamti